nama ajjeesuudha kamalatti ajjeesuudhaani jiraata umrii isaa dheereffata malee ni beeka akka goota gadhiisee deemu biyya sana ni beeka jechuudha. Yoo warri silaa qaabsoon itti haqaa habilisummaa barbaadu qabu callise ni qooqatiin ni jechuudha. Ni farancala wasanaa bahe qooqee wasanaa bahe yoo abbaan haqaa yoo callisee ni qooqa jechuudha. Yoo abbaan lafaa haqaa lafaa ka'e inni duuba qooqatan dhiiseeti baqata jechuudha. Duuba sanuuti immoo meeqawwee miti calli yoo jennee nu yaafna jechuudha bineensa kana. Calli yoo jennee nu yaafna orma kana. Hoo callifnee namni tokkollee akka waan gurgurre torbaan tokko nu gaya jechuudha. Hun gurgurin irraan bitin torbaan tokko gayaaf uummata kana biyya keenya keessa meeqawwee waa dhiifnu qawween silaa haqaa waan haqaati qawween malee uummanni kun lafa ta'e gadhiisanii deemuu hin dandeenye jechuudha atummatumaan hin dandeenye. Nama ajjeesuudha kamalatti ajjeesuudhaani jiraata umrii isaa dheereffata malee ni beeka akka goota gadhiisee deemu biyya sana ni beeka jechuudha. Yoo warri silaa qaabsoon itti haqaa habilisummaa barbaadu qabu callise ni qooqatiin ni jechuudha. Ni farancala wasanaa bahe qooqee wasanaa bahe yoo abbaan haqaa yoo callisee ni qooqa jechuudha. Yoo abbaan lafaa haqaa lafaa ka'e inni duuba qooqatan dhiiseeti baqata jechuudha. Duuba sanuuti immoo meeqawwee miti calli yoo jennee nu yaafna jechuudha bineensa kana. Calli yoo jennee nu yaafna orma kana. Hoo callifnee namni tokkollee akka waan gurgurre torbaan tokko nu gaya jechuudha. Hun gurgurin irraan bitin torbaan tokko gayaaf uummata kana biyya keenya keessa meeqawwee waa dhiifnu qawween silaa haqaa waan haqaati qawween malee uummanni kun lafa ta'e gadhiisanii deemuu hin dandeenye jechuudha atummatumaan hin dandeenye.